Yoo akkam jirtu hordoftoonni fi kabajamtoonni chaanalee kiyyaa hundumti keessa nagaa keessanii nagaa kiyyaa waaqayyoon galatu. Egaan kun guyyaa irraa kana immoo barnoota adda ta'e walitti deebineeti jirra. Guyyaa irraa kana kan isinitti agarsiisu iimoojota baay'ee isin ajaa'ibanii baay'ee tokko kan isinitti tolanii akkamitti akka namootaaf erguutii dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan iimoojonni kunis immoo baay'ee tokko kan isaan adda ta'an yookiin immoo kan isaan iimoojota kan biraarraa adda ta'an jechuudha. Sagalee faana jechuudha. Wanta haasootii nama sana duukaa dabarsuutii barbaadanii yookiin immoo haala yeroo irratti hundaa'uudhaani akkasumas immoo nama sana in kolfisiisa jettanii wanta yaaddan tokko bifa sagalee fi bifa akshinii garaagaraa of keessaatii qabuuniif akkamitti akka iimoojii sana namaaf erguutii dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan kana hunda isaa kana keessatti qabu appilikeeshinii wayiitu jira jechuudha. Appilikeeshiniin kunis baay'ee tokko kan isin ajaa'ibudha. Egaan iddoo kanarraa akkuma agartan iskiriinirraa ilaaluutii ni dandeessu. Iimoojota hedduudha jechuudha kan inni of keessaatii qabu. Iimoojota kanas immoo sagalee faana jechuudha. Bifa akshinii garaagaraa of keessaatii qabuuni jechuudha kan inni isiniif hojjetu jechuudha. Egaan iimoojota kana gara barbaadanitti iimootii, WhatsAppiitti, Facebookiitti gara barbaadan kamittiyuu namaaf erguutii dandeessu. Kunootti addanarraa ilaaluutii dandeessu. Bifa garaagaraadhaan kan inni of keessaatii qabu. By the way offline jechuudha kan inni isiniif hojjetu. Appilikeeshiniin kun intarneetii tokko isiniin barbaachisu jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko kanallee sababa kanallee gaarii isa godha jechuudha appilikeeshiniin kun. Egaan appilikeeshinii kanas salphaatti akkasiin buufattanii fi liinkii isaa viidiyoo kana jala isiniif kaa'atan jira. Kanaaf salphaatti galtaniitti buufachuutii ni dandeessu. Egaan haala hojii isaatii kana isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kunootti akkuma agartan bifa sagaleedhaan ni hojjeta jechuudha. Kunoo sagalee isaanii dhaggeeffachuutii ni dandeessu. You're the best! Wow! Wow, that was incredible! What up, Holmes? If I could rewrite the alphabet, I would put you and I together. Egaan kunootti akkuma agartan addana keessaa wanta nama sana in kolfisiise yookiin immoo nama sana ergaa hin dabarsa jettanii yaaddan wantoonni hedduu waan jiranii fi as keessaa filachuudhaan dabarsuu fi namaa fi gosa garaagaraatu jira isiniin jedheetti jira namaaf dabarsuutii ni dandeessu jechuudha. Egaan kunootti aartii irratti hundaa'uudhaan hooliideey lool animeeshinii irratti hundaa'uudhaan akkasumas immoo ijoollee durbaa laavii irratti yookiin immoo jaalala garaagaraa irratti bifa aariidhaan bifa ispoortiidhaan as keessa jira jechuudha. Kanaaf as keessa seenuudhaan fakkeenyaaf bifa ispoortiidhaan namaaf erguutii yoo barbaada yoo ta'e yookiin immoo bifa hooliidee yookiin immoo guyyaa ayyaanaadhaan yoo kan ergitan ta'e hooliidee kan jedhu kana keessanii seentu achi booda kunoo as keessa akka seentanii kunootti as keessaa wantoota barbaadan filachuudhaan erguufii ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf you better watch out kan You better watch out. You better not cry. You better... Egaan kunootti akkuma agartan baay'ee tokko kan isin ajaa'ibudha jechuudha. Egaan amma akkamitti akka kana salphaatti namaaf dabarsuutii dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaan namoota barbaadan kamiifiyyuu dabarsuudhaaf jechuudha. Egaan appilikeeshinii kana keessa akka seentanidha jechuudha kan isin kana gootanii akkas keessa seentaniin kunootti suuraa iimoojota sanarraa al tokkootiif ni cuqaastu jechuudha. Egaan yaaddayina appilikeeshinii kana eessa akkasiin buufattan isiniif qopheessee jira yookiin immoo liinkii isaa viidiyoo kana jala isiniif kaa'atan jira. Play Store irraallee deemee kana isinitti agarsiisu ta'a jechuudha kana dhumaarratti. Egaan suuraa kanarraa al tokkootiif ni cuqaastu jechuudha. Suuraa animeeshinii yookiin immoo suuraa iimoojii erguu barbaadan sanarraa al tokkootiif ni cuqaastu. Saniin booda kunootti as keessaa sooshaal miidiyaalee barbaadan kamiin iyyuu filachuudhaan gara barbaadanitti erguutii ni dandeessu. Fakkeenyaaf karaa WhatsApp erguutii yoo barbaadani WhatsApp irraa tokkootiif ni cuqaastu jechuudha. Saniin booda gara kanaatti isin dabarsa. Achii booda namoota barbaadan WhatsApp keessan irraa filachuudhaan salphaatti wanta dabarsuutii barbaadan sana dabarsitanii jirtu jechuudha. Haala kanaatiin bifa viidiyoo jechuudha kan inni nama sanaaf dhaqu. Saniin booda namni sun WhatsApp isaa kunootti haala kanaatiin deemee fi itti fayyadama jechuudha. Gadaawwattooti egaan kun guyyaara kana jechuudha kan isiniif qabadheetti dhufe Play Store irra deemuudhaan immoo kunootti maqaan isaa isa kanadha. Original isaa jechuudha. Smile face emoji new animated emoji sticker kan jedhu isa kana buufattu jechuudha. Warri Play Store keessa isin didu yoo jiraattan liinkii itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Emojionni baay'ee waan jiraniif isin shawwaduu waan danda'uufan liinkii isaa isiniif qopheesse jechuudha daawwattooti. Egaan akka inni isinitti tole abdiin qaba yeroo ta'an immoo kan kana caalaa bareedu appilikeeshinii ajaa'ibaa kan biraadhaan gadeemee lola garuutti nagaannaaf tura isinan jaaladha isinan kabaja. Peace.